mee bira dhaabbadhaa naa isin jedhe. Uummanni keenya wanni sirriitti beekuu qabu amma PP'n Taayyee Danda'aa irratti olola bifa haarayaan banuuf deemtii jechuudha. Maal jettee sagalee isaa murtee tadheengaddee inni waan jiru hunda saaxilee murtee gartee akka waan inni gartee aangoo barbaadu akka waan inni maal barbaadu godhuudhaaf qophaawaa jirti jechuudha. San gubbarraan eega dheengadda inni iccitii kana gabbaasee booda Taayyeen ergaa waan kana saaxilee PP keessatti girgiriin taatee san gubbarraan sigale Jaawar Mahammad eega gartee sabaa sablammii walii qabe eega jawween sabaa sablammii afaan tokko dubbise warra gartee inni dafile amma dheengadda dhageeffatanii mire dheengadda wanti gadduu dhageeffatanii gadduun nu bira dhufeeti je qaalichi shayxaanni wasaynu kun nu bira dhufeeti Oromoo isiniifin caccabsu jiran hunjaaje Oromoo bira dhaqee awwaan kana madura saaxillen namichi paartii isaa keessatti tokkummaan uumne namichi gartee gosaa fi gosaa gaafa Harargeen gosaa fi gosaa wal qoodu ajandaan kun waajjira pirezidaantirraa ka'ee Oromiyaarraa ka'ee guyyaan ani isiniin jiru ayi waan Shimallis hin feeneef waan Shimallis hin jaalanneef waan Shimallis irratti ololaa jiranii fi waan akkanaa godhanii jechuu turte yaa Oromoo nuti waa takka mootummaa tanarraayis nuti laa dafqaan bulaadha dhugaan si himaanii dhageeffatu nuti dafqaan bulaadha mootummaan tun jiraatte deemtee jiraattus wanni nu irra ta'an jiru deemtus wanni nu dabalamaan jiru garuu ummata keenya karakkachaa jiru kanaaf sagalee taana jenneeti malee waa takka dafqaan bulalaan huurkinee jiraan abbaan fedhe yoo jira nuti huurkuma keenyaan jiraanna malee harka namaa rabbi nu eeggachiisne ammataa kiyyaa fakkaattota kiyyaaf daqqaan bultoota akka kiyyaa mara rabbiin gartee harka namaa nu eeggachiise adeeroo xiqqoo qabdu yoo nyaatte bar gammachuudha bar fi gammaddaa arra warri qaallicha kana jala gale kun akka isaan keessa jiran rabbii fi anaa beeku waan isaan keessa jiran halkanii guyyaa keessaa waliin haasofnu ummanni kun waan itti tolee suufa uffatee jirraa iyyuu isiniif fakkaatti namni waan adda addaatiin qabamee jira kaan appilikeeshina galfadhu jedhanii appilikeeshina isaa kana poosti goonaa beekadhu jedhanii kaan dachii xiqqoo takkatti kennanii kaan dhalaa wajji ciibsanii viidiyoo waraabanii namni gartee addaatiin qabamee cinqii keessa jira warri isin asirraa arrabsitan kun ifiifuu rakkoo biroo keessa jira kaan gartee appilikeeshinni kee hangana sii gahe way bardachii sulultaa sii kennuu deemna buraayyuu sii kennuu deemna hay jabaadhu sii gale mootummaa kee jabeessi faaruu teetti muddii jedhanii sii gale namni cinqii keessa jira cinqiidhaan qabameeti asirraa abbichuu malee namni rakkina qaallichi kun oofaa jiru hin garre hin jiru gariin ammoo qawwee gurguratee biyyaa bahe yoo warri aabaa'oo hunfaan sirni aabaa'oo kun dhufee bakka qabate eenyu qawwee gurguratee biyya Awurooppaa Ameerikaa Suudii Astiraaliyaa eenyu jiraata akka takka wal beeka qabsaa'onni kun warra qawwee gurguratee qawwee facaasee baheetu qaallicha kana faarsee akka an qabsaawaadha way an akkana miitirkishoon mee ati qabsaawaadha dhuga baganuu qabsoo itti galatoomi thank you ija nurraa bante hayyee ati gaafiin ati tarreessitee gaafa qabsoo itti nu kennite sun nu himte sun meetamtu deebeejii gaafa sostak gaafiin Oromoo takka deebite jirtu jechuudha maanaa waan qabsaaweetiifuun beekuu jechuudha sosaniifu namichi kun kijibaan adda nama guuruu ture Oromoo fi Amaaraa fi Tigirees meechi garagalaa jeeni duuda kana hunda duuba isaan sadeenuu tuqe jechuudha atiis siin jaaladha atiis siin jaaladha Oromoonis anuma tuqe Abiyyi jechaati gammadaa kutte jechuudha Amaarinis Abiyyi anuma tuqe jechaa gammadaa kutte Tigireenis akkasuma filimni isaa zeeroo ta'ee jira gadduu dhageeffadhaa deema waan amata meeqa dura nuti iyyaa turre asirraan isinii saaxilaa ture gabbaasu jiranii jechuudha warri keessa ture warri akka Taayyee warri akka gadduun amma wanniin an godhu jiru Oromoo isinii balleessu dhuga Oromoo sirriitti osoo danda'e osoo dafnee miidiyaadhaan dhaqqabuu baanne osoo hayyoonni keenyallee jaawarfaan illee as baaniif kennanii dafanii dandamachiisuu baatanii namni keenya wal qoodeeti badee ka'e jechuudha duruun shawaa mootummaan tashawaati maarree duriyyee gartee barandaa jalatti teessu tashawaa bakka hin buune tama'anaa hiikaa qabsaa'ota shawaa gootota shawaatuun beeyin te hiikaa uummata shawaatuun beeyine tana fuudheeti duriyyee akka sa'aan gorra guurate waan akka uummanni shawaa aangoo qabate mootummaa shawaati jechisiisuu ka'e
intahu nuti keessa akka gaarii waan beenu shawaan ifii fuudhumaa jirti buqqaa jirti hayyoonni shawaa dhumaa jira sigalee hidhamaa jira chirchii dhaqanii waaqa isaanii kadhachuu hin danda'an masgiida dhaqanii waaqa isaanii kadhachuu hin danda'an sigalee tan qotatan muratanii galfachuu hin danda'an intala barumsatti erganii gudeeddamteetti galti sigalee ilmoo barumsatti erganiiti butamee maallaqa miliyoona meeqa gaafachaa jira cinqii shawaan keessa jirtu namni keessa jiru hin jiru jenneeti dhugaa jalaa saaxillee wanni mootummaa shawaa juusun kuffisnee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin wallaggaatu jijjiirama oromoo hin feene wallaggi kana wallaggi gaafa dur maarreen mililik harargee fi arsiifaa dha'uu isiin gartee riferendamii gaafatteeti gaambeellaa faa wajji jiraanna jetti oromoorraa haajaan qabdu dhiiga oromootiin ichi guuttee tanaafi gartee mootummaa oromoo balleessuu deemte olola akkasii kaasan wallaggiisa oromoodha namni akka wallaggaa dhumu jiru jiru namni akka wallaggaa gatii kafalu jiru sigale wohuma qabnu waan dhabne hunda wajjuma dhabne male waan qabnuus wajjuma qabna male tan oromoon qoftiin tan wallaggii arkatee oromoon dhabde oromoon tun dhabde tan shawaan arkatee oromoon tun dhabde hin jirtu jenneeti harka kuffifne sigale so hoggii kana hunda ajandaa kana harka balleessinu waan sirritti beeynuufi jechuudha. Waan sirritti akka gaarii beeynuufi jechuudha. Arra gadduu caalaa namni namicha kanaa wajji dalagee hin jiru. Taayyee caalaa namichi wanni gartee anaafiisi caalaa jara kanaatu namicha kanatti aanee dalage. Amala kana hunda gabbaasaniiti taayyeenis lubbuu isaa kennee dubbatee jechuudha. Amma break news jee wanni dhufeef taayyeen namni gartee fayyaa qabu namni gartee maal tahu akkana jeenomee qoma dhawatee mootummaa kana duran dhaabbatu taayyeen maraataa janiiti mental health mana maraataa erganii akka waan maraatetti olola oofuu deemanii jechuudha. Akka waan taayyeen maraataa ta'e akka waan taayyeen gartee maraatuudhaan waan sanaasee mana haakimaa oofuuf deemanii jechuudha. An dursumaan isinii hima dubbii. Mana haakimaa oofaniiti akka mental health erganiiti gartee maraataadha dooktara isaanii ajajaami mana haakimaa hunda isaanii bulchaami maraataadha jedhanii irratti mallatteessisiisanii akka gartee dubbii inni hiccitii inni gabbaase tana sigale tuffatamtu gabbuutu godhuudhaaf gartee ka'anii qophaawanii jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo gurrasi calamu. Maraataan eenyu siif galaa? Maraataan taayye moo qaallicha aangoo harkaa qabu kana? Ka'uzoo ati beela jirtuu jijjiiramni kanaan jiru jee sitti baacu. Kagartee waan amma cikichikii lolammaa tana dhiisaa waggaa 30 booda nuti gartee biyyuma tanaa guutuu Afrika irratti tokkoffaa ta'uu teenya jee kan namni barbiitti tun akkamitti Tigreen kophaa muramte Amaarri kophaa murate sigale dhiiroo meekkam taana jee kan gartee ummanni qabatee iflaalu jiru inni waggaa 30 booda asin jirru kana jirra miitirkisho jirra siinjaa dhaabbate so maraataan kana moo nama gartee dhugaa lafarra jirtu namni beelawaa jira dhumaa jira sigale buqqaa jira godaanaa jira biyya dhabne ilmaan biyya hin qabne guddisuu caalaa du'ee badee ilmaan kiyyaaf gartee wanna ta'utu jira jee wareegama ifirra murteessee kakafaleetu maraatamoo kagartee dhiiga ummataatiin ichi dhufee ummata baacuutu maraataadha san ummanni Oromoo haa walii ilaallatu jechuudha. Amma wanni inni dhufeefan gartee wanni kanaa taayyeerra gaggeeffamuuf deemti itti qophaawaa jiranii sabboontonni Oromoo ichi keessaa gartee waan akkanaa deemu deemaa dafaatii gurra ummataatiin nu gayaa jedhanii waan nu dubbataniif dafnee isin hin geenye amma taayyee waan akkana irratti hojjetamuu deema.
wanni isi godhamuu qabu wanni godhamuu qabu ummanni Oromoo paartiin tokko ni dhufaa ni dabala. Abiyyi harka quufe kun dheengadda wayyaanee keessa waan inni ture isin hundinuu ni beekta. Namni isa beekuu hin turre. Inni kunis ni dabala. Garuu sabni keenya Oromummaan wanni walii qabnu wanni waloo hin qabnu sun hin dabartu. Waan har'aatiif jettanii waan waloo keenyaa fa'aa diiguu waan ammatti jirtan tan gandaan wal qooduu gosaan wal qooduu Amaaraatu dhufee maarree ta'ee jettanii waan akkanaatiin wal qooduu Amaarri Islaamii Itoophiyaati hanga kophaa muramee biyya kophaa lallabatanitti wajji qabsaa'u wajjiin jiraachuun dirqamaa jechuudha. Kanarraa fagaannee sabaa sablammii wajjiin sigalee jiraachuun dirqama. Ani hedduu laayifii waraabuudhaaf hedduu tana baay'ee waan aaree jiru waa'ee namicha kun taayirra dalagu jiru sirriitti waan hin keessa beekuuf isin ammoo biyya teessan kun biyya isaa Iraaniif lola kun biyya isaa Israa'eliif lola garuu biitti inni biyya tiyyaa keessattiin dhaladhee keessattiin as gahee jiru gartee namni lammii isa taphachaa jira ajandaan kun akka nuti ajandaa PP'n fiddu kana irraanfannee waan ummata amma iddoo tana fuudhaniiti qabeenya heeraan ala horatte yoo amma nama zaraftee qabeenya heeraan ala horatte seera jijjiirrachuun ni danda'ama. Heera kana hunda dabarfate way kanarraa quba qabdanii isin amma kun Iraanii kun Israa'eli wal lolu jirtan teessanii. So mee ummanni Oromoo dammaqaan isiniin jaa nagaan jiraadha. Taayye okay galatooma gaatinillee nagaan jiraadha waan nu guurra nu buuftanii fi hundaafuu kana qofaa miti ajandaan gidduu kana sababaa lolli ammaan tana addunyaarra deemaa jiru kanaaf ummata gurra ummataa jalaa dhokate nutillee hojiitti hin jirru namoonni hedduun hojii dhaabanii waanuma ajandaa biyyoonni gama kanaa walitti hin jiran kana hafarsaatiin jiran ni galee kana qofaa miti wanni taayee irratti deemaatiin jiru ololli garaagaraa akka malee deemaatiin jira. Gama biraattillee dubbiin deemuudhaaf deemti sodaa jedhu hayyoonni tokko dubbataatiin jirani waan akkasiiti rabbiin hayyoota Oromoo hunda haa eegu jenna namichi taraa tana ni milkaa'e fakkaatti ajandaan baay'ate Oromoodha fi Oromoon waan ofii irraanfatte wallaahi of quba qabaachuun gaarii wal quba qabaachuun of quba qabaachuun gaarii jenna galatooma isinillee waan nuuf dhaamtaniif.